Tolee ashamaa akkam jirtan hordoftoonni fi jaalatamtoonni chaanaala kootii nagaa keessanii nagaa dhalata rabbii isinis immoo akka nagaa fayyaa taatan abdii fi hawwii guddaan qaba bakka jirtanitti nageenya faraara rabbii isiniif haa baay'atu. Egaa share like subscribe gochuudhaan maatii kootaa warri maatii koo hin taane maatii kootaa warri maatii taatanii na jala jirtanis na jajjabeessa. Egaa waan maqallaalii wantootuma mana keenya keessatti argan wantootuma haala qallaaliidhaan ija keenya fuulduratti argaman wantuma nyaata fi itti fayyadamnu karaa dabbasaa keenya deebisnee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha haaluma qallaaliidhaan. Kanaafuu innis har'a maalan qabadhee dhufee baaziinii fi zayitoota mana keessa jiran akkamitti walitti daddabalannee dabbasaa keenya akka dibachuu dandeenyu waliin akka ilaalluuf qabadhee dhufe jechuudha. Ofii kiyyaa xiqqimni waan ani irraa argadheef isinis akka itti fayyadamtan waan an barbaadeef qabadhee dhufee jira. Kanaafuu na jajjabeechuudhaan maatiin haa ta'uudhaan share like godhaa isiniin jedha bakka jirtanitti hundumti keessanuu akka nagaa fayyaa taatan abdii hawwii guddaan qaba. Egaa haaluma kanaan zayitiin baaziiniin isa kana jechuudha. Anaaf baay'ee na fayyada jechuudha inni kuni. Haaluma kanaan walitti ni daddaballa. An zayitii isa kana dura itti godheen jira jechuudha as keessatti. Inni ni mul'ata yoo ta'e itti godheen jira. Zayitiin kun baay'ee dabbasaa keenyaafis fuula keenyaafis baay'ee barbaachisaadha qaama keenya kamiifuu jechuudha. Maaliif qaama dadhabee annaqaaqa'uudhaan dabbasaa dadhabee annaqaaqa'uudhaan guddisuu ni danda'a jechuudha. Kan qarjajjii jedhu sina lasallasiisa sirriitti gahee guddaa hojjeta jechuudha yoo itti fayyadamne. Kanaafuu inni kunis isinitti ni mul'ata yoo ta'e suufii miti goomana irraa hojjetama jechuudha. Kanaafuu isa samma nagaa jedha ittiin godhadha. Kan suufitis ni jira isaanuma mana keessatti argamu hojjetachuu ni dandeenya jechuudha. Kun immoo akkuma beekamu yeroo hundaa asirraa kan ittiin hojjetadhu kokonat oil yeroo baay'ee isa kana nan xaxaqama jechuudha. Kanaafuu hamma nagaa jedhee yaade itti goggodhadha. Maaliif durallee itti daddabaleen jira waan ta'eef zayitoota amma isinitti argisiisuudhaaf xiqqoo itti dabalee baaziinis itti godhe san booda maalan qopheeffadha meeshaan ofii keessaa dibadhee fixe isa kanatti naqadha jechuudha. Isa daqiiqaa tokkoof isa raawwadhe qabbaneessee asitti naqadha. Achi kaas immoo deebisee nan dibadha jechuudha. Egaa akkuma argitan ho'isee daqiiqaa tokkoof isee walitti bassee isa kana fakkaate jechuudha. Sirriitti qallatee jira akkuma beektan zayitii fi baaziiniin walitti dabalame ho'ifame nuuf gaariidha. Yeroo kamuu gizee dibannus bishaan ho'aa keessa godhannee bishaan ho'isnee dibachuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif qibaati yoo fakkeenya dafee dabbasaan keenya fudhachuudhaaf yookaan dafee akka nu barbaannutti dabbasaan keenya akka dhugu jechuudha nu fayyada jechuudha. Kana isa kana fakkaata haaluma kanaan asitti dabalachuun qaba jechuudha. Qorrisiisuu qabna mikinaatuun pilaastikii sila taateef akka nu jalaa walitti naqman. Isa kana fakkaata har'aaf viidiyoon qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Kanaafuu na jajjabeechuudhaan share like gochuudhaan maatii naataa na jajjabeessaa isiniin jedha. Bakka jirtanitti turtii gaarii oolmaa gaarii isiniif yaa ta'u. Viidiyoon irra qabadhee dhiyaadhe isa kana fakkaata. Akka itti gammaddan akka jaalattan abdiin qaba jechuudha. Maaliif anaa gana dhaqqame waan an beekuuf. Kanaafuu isinis immoo hojjetattanii waliin itti fayyadamne akka itti gammaddan abdii guddaan qaba. Kanaafuu na jajjabeechuudhaan maatiin haa ta'uudhaan subscribe gochuudhaan share like gochuudhaan na jajjabeechaa. Balleechaaf immoo koomentii jalatti naaf saafaa. Wantan sirreessuu qabu wantan dogongore koomentii jalatti naaf saafaa. Kanaafuu na jajjabeechaa. Turtii gaarii oolmaa gaarii. Bye bye.